Itti nama hin beekne irraa Waaqayyo si gaafata duubaati. Ati hin beektuuti isaaf hin kennine nyaadhullee hin jenne ni salin deeggarre akkamitti Waaqayyo maal hojjette jedhee si gaafata Waaqayyo. Kan jechuun isaan maranitti darbe jechuudha bas. Akkamitti dabra maal hojii mee maal jettame waan kanarratti ati filannoo kan keetiin uumamte moo Rabbi tochirra si uume wanna irraa addamirraa? Rabbi sana uume. Okay, Rabbiin addamirraa si uumee ka'ee filannoo kan keetiin malitti ati filatteen dalanne si uumee ka'ee ati cubbamtuudha siin jedhee sitti murteessaa? Yaa waanan balleessee otoo namni balleesse yindee ayna dhiisaa cubbamtuudha naan jedhama de. Garuu maal balleessite ati? Wamaan balleessine ati osoo wama takka hin balleessin Rabbiin laal amma addaamin hin beektu waan hin beektu jararraa dhalachuu kan keetuu filannoo kan keetiin hin dalanne. Rabbiin lafumaa ka'ee cubbuu hojjettee jirte jedhee cubbuudhaan si qabaa? Ifa maal tokko bahin. yaaduu miti kaa'uun waan ta'e cubbuu kan keessa isaa dabbo. Mee Biraanuu naa dubbatu mee Biraanuu yoo deebitee jiraate. Ayyee baga deebite Biraanuu. Waa'ee adda amirraa fi waan isa jirtu kan fakkaate waa'ee cubbichaa karaa isaaniitti nutti darbe kan jettu irra jirtu na fakkaata. Waa cubbuun akkamiin nutti dabremee waan sanirraa haasa'e xiqqoo siidha. Kaani haasa'inee jira. Sanirraa darbuu nama namni miti fakkeenyaaf ati amma teessee manuma kee teessee ooltee nyaachaa jirta fakkeenyaaf. Jechuun otoon hojjetee nyaachaa jirta fakkeenyaaf hojjettee nyaachaa jirta miti dafqitee. Hojjedhee nyaachuu jira. Kana sitti murame moo dura addaamitti murame? Dura addaamin jedhame moo siin jedhame? Sumaan jedhame hojjedhu nyaatu. Maaltu? Gaaficha ka erga seericha cabsanii ba'anii addaamiyyuu waan faatti kan darbe kan faradame cubbuu akka hojjetan kan isaan irraa dhaalmaa godhannee fudhanne fakkeenyaaf dafqinee nyaachuu abbaa keenya addaamirraa fudhanne. Maal dafqinee nyaachuun cubbuudha moo? Cubbuu miti achirraa fudhanne. Maal fudhannee cubbuudha dafqinee nyaachuun dafqinee amma dafqee hojjedhee hoo nyaadheen kun cubbuu jedhama isaa? Ija cubbuuti jalqabni isaa ija cubbuurraa dhufeedha. Firiidha inni kuni malee jalqabni isaa cubbuu otoo namichi seericha hin cabsu ta'e dafqitee nyaatu turte. Otoo namichi seericha keessaan bahu ta'e kunuunsee nyaata malee dafqee nyaatu. Eegaa nyaata malee dafqee nyaatu ture. Asuma keessa jiraadha jedheen. Ergasii akka inni dafqee jiraatu itti farade dubartittiinis immoo qineessuun akka itti baay'atu. Addaam ishii gaafsanii qofatti qineessuun baay'achaa jira moo fakkeenyaaf hookanaati manaa kee yookaan haadha manaa qabaatti yookaan immoo namoota argite qineessifatanii akka da'an isaan itti faradame cubbuu isaan godhaniidha isaan kun. Cubbuu ishiin gooteedhaan. Ayyee yoo jiraatan ustaazni deebi'anii fixatanii fi inshaallah yoo isaan hin jirre itti fufta rakkoon hin jiru nama tokko wajjin abshir. Isaan kanan goone adabbii waaqayyo addaa madabe waan ta'eef akkamitti immoo har'a dubartoonni keenya qineessifatu akkamitti immoo har'a dafqine nyaamare. Okay, bareedaadha. Tokkoffaa duraarratti dubartiin yoo abaarsaaf waaqayyoon abaarsee abaarrirraa kan keessa biyya adamii fi hawaan muka nyaatanii fi abaaramtee ilaamaa dhaalu jirti cimeenfachaa jirti waan jiruuf kuni wanni akkana jedhamu macaafa keessattis barsiisni gartee maal jettaan barsiifni raajotaatis ta'e barsiifni Yesuus Kiristoosis cubbuu aadamirraa dhaalmeeyaan dhufee wanni jedhu hin barsiisaa hin turre. Tokkoffaa duraarratti akka Qur'aanaatti Rabbiin suuraa lammaffaa Baqraa ayata 35 irratti jannata seenaadha jeen. Muka waa hunda nyaadha garuu iddoo barbaadan jiraadha. Muka waa hundumaa nyaadha achi keessa garuu muka kana qofan tuqinaadha jeen ittiin dhiyaatina warra lubbuu isaanii miidhee taatanii. Isaan akkas Rabbiin akkas jennaan shaytaan isaan gowwoomsee muka nyaatanii jiran. Rabbiin jannata keessaa baasee jira.
شيطاني سقومسو لكم صدومي جاتي هيمي ربي جنة خيسا باسجة سوى سنتيرتي آري باسجة نام فتادا ماشي قافسي قافة دونك بقيدو كانت نام فتادا ربي آري جا اتي مفتي إسان لچوتو جنة إسان باسي لكم صدومي تربرتي ربي ثاني خلطا آدم ربي ساخلته فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربي توبة ديبي ربي أرى رجافته ربي نمو توبة سارة كيبال إجرا ربي نغرتي خاكان توبة نما كيبالو في خا رحمة نما قدولا إني واني والفكاتان وان كان رتي سورة أعراف سورة البفادة آية خد سجلي حاجة دي دمي في سديه تتي ونخد دبة ميجرا آدم هوا شيطان دو غنغرسيس ربين جنتنا كي وان دنيا دا بكبر سنجرا دا وان تنتو كنا شيطان دو غنغرسيس إساني في اللي خاخته سيغالي أني نما دوغا سنيف نسيات ولا سنيف يادو دجين إساني اللي ولا الشفمان دغونغورا مچچاتا ربي سوبا سنين آره جنة الراباسي غافة جنة الراباسي غرين كيسان غريداو آلت تلاتة تاتنين مال قدا حنك ايرو مرتاعاتي إلا فتن الرجران دا كي يتخيا سنين دفع نمني كي يتخيا دقي كي يتخيا سنتابتي غرتي نملكاو وذي كي يتخيا اتلو فيسان لكسي نيهون غوا وانجا ربين اتخنه سوني قدر ربيتي جلكمما آدم في هوان جنة في أممني لفر جراتشوف أمم ملي جنة جراتشوف أممني because ربي أني إني جاعل في الأرض خليفة جملي إني جاعل في الجنة خليفة جنة أني لفرت بكبو آدان أمجين لفرت بكبو خليفة آدان أمجين ربي بكبوا لفرتي خليفة سنة أومي آدم حواداس إرى أومي جنة جراتيس سنكورسي برنوتا خنودات نمني أكا شيطاني أدوي ساته أكا في الرائق توكو أسلاكم أومي لفرق قبوسي شيطاني تلا تخينية بيخن دبلتان نمني دوران قبو في نمني أرغتين أغي توكومتي خدوران قبو أرغتي دبي وانس أرغتي دبي سن لماذا أرغتو لك بولو لك خدرانون قبل إيران كايني تناف ربنا الآن أكا نمني جنتت نعمة جنة أرغي جنة بريدة سنتي أولديب أوف أراك برسي صوفي شيطاني كتلاتة تيس برسي صوفي akka dogongoruun jirtuu fi akka araarama kadhannaan araaramamuun jirtuus barsiisuuf fa'inna lillahi hikmaa rabbiitii keessa jira jannataa fi miti lafaaf uume duraanuu akkasiin lafarratti gabbuusee jechuudha. Subbooda dogongorraan suuraa xahaarratti illee suuraa 20ffaadha ayata 22 irraa kaasee إلى هنگا قرتي آية بالي سورة طهادة آية كل سديت الراهي كل ترب الراهي إلى هنگا آية دي لما تتوان ما خنا دبت دوغونغورا ثانيتين ربين أومي أشغي ساب بكتة تجرادة وان تتنيادا مخانا تكناجي شيطان دوغونغور سي مخانياتا ربين اتعاري قباسي أرارما ربي ساني خلطا ربين إيفا مقودي في جرى إسان لتوتيبو بكتك بكي ربين هوا خطأ هوا كمة الجيب إسان لتو بلسان إسان لتو تو أرارا خاصة ربين أرارا دي استفى آدم كانني ونفلته ونبي قلت ربين أرارمو في كناتي أرارم اللي استفى آدم ربين آدم نفلته نبي قلت ربين إسئرقته سيقالي أكن جاء ربي سورة دمي لما فارت ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى سنبود ربين إسا فلته ربين إسا فلته في إسا توبة كيبلي إسا كتيل كيجا
Taakasite obboleessa kiyya wanni cubbuu fi minaamination dubartiin dhaluun kuni uumama aadaa uumama kuni uumama laguun uumama akka macaafaatti garuu abaarsa dhaluun nu abaarsa ulfaa'uun nu abaarsa cimiimmuun abaarsa gartee abbaan mana haadha manaa irratti aaboo qabaachuun abaarsa minaamination abaarsi walumatti dhaabbate akka nama qaatiraa 30 si deebisee galatoo. Eshi kunillee deebii quubsaa miti. Akki ati itti ibsitee fi akki naan itti si gaafatte gargari. Kanaafiyyuu addaamirraa cubbuun nutti darbeen jirudha miti walumaa galatti kan sin amantan. Akka macaafaattu hin jiru akka quraanaatti jira akka macaafaattu akka quraanaatti akka macaafaattu hin jiru. Fakkeenyaaf kan amma ati dubbiste quraanarra jira jette miti addaame akka seericha cabse. Seera cabsee ajaja rabbii tokkichaa gartee sheexaanii isaan dogongorsiisuun ajaja cabsee rabbiin itti aaree gabbaasee tawbaa deebi'ee rabbiin qeebaleef alhamdulillah. Eessa ture dur jalqaba eessa ture? Rabbiin uumee Aadam jannata keessa naqe. Jannata jechuun maal jechuudha? Jannata jechuun maasha Allah bareedaadha. Iddoo rabbiin mu'mintootaaf qopheessisanii warra isa sodaatuuf. Warra isa sodaatuuf. Isa san keessa gadi baase moo gaafa isaan waan kana godhani achumatti dhiiseetu achumatti dhiifama godheef jedhama. Gadi baasee latti. Warri gadi ba'an kun immoo karaa isa kamitti ol deebuu danda'u bira jireenya kanaatti? Akkamiin ol deebuu danda'a? Qajeelfama kiyyaa isinitti dhufaa je'eeni. Riijii haa. Qajeelfamichi kaa'e karaan isaan ittiin gadi baasuun karaan ittiin itti ol deebi'anii karaa ilma isaa san karaa biyya lafaatti ergee gara foonii isaa itti gadi jannata keessaa gadi ba'isanii foonuma san ittiin ajjeesee foon sun cubbuu dhiifamuu akka godhuuf fiduudhaaf ilmi isaa sun Yesuus Kiristoos dhufee fannifamee du'ee jireenya fiduudhaaf nu dhufee jennee amanna nuti akka macaafatiin. San akka ati barbaaddetti yoo amantee dhiifteedhaas ani somsiitu beekaa akkatti wajjin lakkaawwattu rabbi wajjin. Isa kana immoo situ beeka naan jette taanaan wanta na hubachiistu hin qabdu. Kaanillee immoo isumaan beeku kanaan situ beeka siin jedheen darba. Obsi daqiiqaa takka obboleessa kiyya. Rabbiin ol-aane subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti qaceellotti nuu hime waan kana. Maal je'een nuu hime yoo kannaan jettu taate rabbiin akkanii fi jannata keessatti ilmi namaa namni jechuun Aadam akka jannata keessa waaruuf miti kan uumame lafaaf uumame duraanuu lafaaf uumame dachiif uumame sigala. Dachiif erga uumame eenyudha kan achi keessa isa kaayu? Dachiirraa fuudhee achi keessa na kaayedheeni? Lakkii duraanuu dachiirratti bakka bu'aa isa godhuuf inni nuu uumame osoo hin uumamin dura'u rabbiin ilma nama akka uumu taa'u akka bakka bu'aa lafa tanarratti godhuuf taa'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala himee jira. Bareeda. Gaafii bareedaadha. Fakkeenyaaf rabbitu achi keessa kaa'e miti haa rabbi achi keessa akka kaa'e amanta. Akka ajaa'ibaatti malee. Nama rabbi achi keessa akka kaa'u amante nama immoo lafarratti uume nama achi keessa kaa'uun dogoggora erga ta'e rabbi jannata keessa jara kaa'uun dogoggora isaati jechuudha. Rabbiin dogoggora jechuudha. Waa'ee dogongoraa yoomiin dubbadde dogongora maaltu maqaa dhabe bakka tanasaa? Anatu sitti maa jedhama fakkeenyaaf namni lafaaf uumame jannataaf hin uumamnetti miti akkasiin jenne namni lafaaf uumame hin jettu. Akkiin siin jee bare duraanuu Aadam rabbiin inni jaa'ilun fil ardi khaliifa bakka bu'aadhaan lafa tana keessatti kan bakka bu'aa ta'uun uumaa jee eega uume jannata naqe jannata keessa dogongoranii jiran. Erga dogongoraan nama lafaaf uume malee jannataaf hin uumnetti jalqaba. Namoonni asirra jiran nu dhaggeeffachaa jiru. Nama 432 jira. Nu dhaggeeffachaa jiran. Nama lafaaf uumee jettu. Seensaaddaminaa doko anirra deebi'ee siima. Aadam duraanuu jannata keessa akkuma uumeen jannata seenee jannata xiqqaa hafuufii miti siin jedhe. Ani bakka bu'aa dachii tana keessattiin uuma jedhe. Malaayikatti hime. Uume fuudhee jannata naqe. Dhaggeeffadhu fuudhee jannata naqe jannata keessa bakka feetan jiraadha waan feetan irraa nyaadhaa muka kanan tuqinaa jeen shayitaanni dogongorsiise muka nyaatan rabbiin itti aaree jannata irraa baase eega jannata irraa baase suuraa lammaffaa
بقرة آية صدوم جات فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه رب سنبودا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شيطان يسجد إيش يوخان جنة إرّا إسا مجتشاتي سيجي وان إسان إسا كيس توران إرّاس إسان باسيجي نوتي نجنجي ربين غارين كيسان غريدا دينا تاء غدي بؤادا إساني فيس هي دچي خيسا iddoo jireenyaatii fi waan itti fayyadaman kan yeroo murtaa'eetu isaaniif jira yeroo murtaa'aa qofaaf akka gartee mustaqar laal yeroo murtaa'aadhaaf lafa tanarra jiraachuun hanga yeroo murtaa'ee takkatti lafarra jiraatan sun booda gara rabbii deebi'an ربنا كرجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا تقولي فإما يأتينكم مني هدى أجعل ما تربي الرئيس نتلفا قافك أجعل من خيّة أنا الرئيس نتلفا فمن تبع هدايا نمني كأجعل فما خيّدو كابوه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدا بيادون تكلينو إسافين جرد نمني كأجعل ما خيّة الرامو متشاته أجعل ما خيّتي دوكام بوين قويا هنگا يرو مرتاو إلا فرطان رجراته جرفو لك يادو في قويا سنزاب سين warri immoo qaceeluma kiyya duukaa bu'e jannata keessaa baafaman kana deebi'an aameen akka ati hubattetti akkas ta'uu danda'a ani immoo jannata quraana kiyyaatti akkasii akka macaafa kiyyaatti ani immoo karaa jannata keessaa ittiin baan isaan karaa ilma waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos malee gara jannata sanitti deebuun akka hin dandeenye amanna. Jannata deebuu miti karaa ilma karaa macaafa keetiitiin jannatni deebuun mee haa haftuuti waan siin jedhu cubbuun aadam irraa dhaalamte kaja'uu lafa nuu kaayi. Jannata keessaa ba'uun iyyuu cubbuu akka ta'e beekamaadha. Wanta dhuwwama. Masaa'iidhaas inshallah. Masaa'iidhaas Ustaaz Hamdi. Okay, aye. Ani sanuma isin jettan tanaaf ariifachaatu iyyuu jira. Gaafii takkatti gaafadhu gaafii takka. Yoo si ayyaman warri manaa. Turtii gaarii bakka nagaa ta'a eebbifama waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu dhufaatiin gooftaa Yesuus geera yaada garaa keessanii jijjiirradha iddoo jirtanitti ilmatti kan nama guyyaa inni dhufu Seepteembarii fi Deesembar akka ta'e suutatti meesaajiin keessaa naa himin iccitii nam tokkotti ni moo'ifumaa fi yaada garaa wanta godha. Hin beekamu waan ta'eef yaada garaa keessanii jijjiirradha. Eegambe inni dhufa dhufu jira akkamiin naan jettee muudii narra qabatta na jee hangalee afirra. Ayyee bakkas hin badin biraanuu kiyya hin badin inshallah yeroo biraallee deebi amma sagantaa biraa waan qabnuuf bakka biraa deemaa jirra hin badin yeroo biraallee kottuuti nutti lallabi tole Ustaaz Hamdi dhiifama ta'a. Sorry habibi. Naayee nagaa tura assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh obboleeyyan kiyya kabajamoo hundi keessan dhiifama guddaa saniin jecha gara mana Ustaaz Farhaan deemna. Jazakumullahu khairan warri taaptaaf koppilink sheer gootanillee akkasuma warri dhaggeeffataniif warri daawaa gootanillee hundi keessan jazaan keessan jannata haa ta'u rabbi isin haa tiksu bakka jirtanitti rabbi isin haa tiksu yaada muraada rabbi isin haa guutu yeroo hunda akka dhi'ee bari'uun akka aduun rabbi baatee dhiituuni nama bakka khayrii dhaabbatuu fi bakka khayriitti wal ga'u hundi keessan abboo gorsa maal ta'e uummanni isaa khayr maal illallah an isma dubbatu jiraami mee yoo dhiistanoo amma isiniin kun wallahi namni gariin kasmatti intumayyaa rabbi isin haa tiksu hundi keessan bakka khayrii mada bakka hamtuu isin hin dhaabini jarjara kanallee rabbi isin irra haa fuudhu fiiguma kana waanuma tokko qabatanii fiiguu kanallee isin irra haa fuudhu isin gadhaabu isin haa barakachiisiniin jecha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu nagaan bulaa